Tole akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii YouTube dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa baga gara viidiyoo kanaatti dhuftanii har'a immoo galma Daabee Aartuutti argamna. Akkuma barame egaa viidiyoowwan gaggabaabaa akkasumas viidiyoowwan namatti tolan kan seenaa galmoota garaagaraa irratti isinii dhiyeessinu isin biraan gahuudhaaf galma kanatti argamna jechuudha. Kanaaf haala adeemsa galma Daabee Aartuu jalqabarraa kaasee hanga ammaatti jiru maal fakkaata? Qaama dhimmi kun ilaallatu miseensota irraa kaasee hamma koreelee galmichaatti kan waliin dubbisnee daawwannu taha. Isinirraa maal ta'e gama jennaan chaanaalii keenya subscribe gochuu, like gochuu akkasumas immoo yaada keessanii fi qeeqa yoo qabaattan koomentii jala nuu kaa'a. Yeroo subscribe gootan mallattoo bilbilaa on gochuu hin dagatinaa. Sababni isaa viidiyoon itti aanu isin jala darba waan ta'eef. Galatooma. Galma Daabee Aartuu. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa kaayyoo waaqeffattoota walitti gurmeessuun gaaddisa galma tokkoo jalatti ijaaree tarsiimoo barnoonni waaltawaan hunduma bira ittiin ga'u mijeessa. Kana gochuunis jaarmiyaa amantii waaqeffannaa kan duudhaa wiirtuu tokkoon gaggeeffamurraa humnoota alagaatiin diigamee ture deebisee ijaaruudhaan dhaloota ayyaantummaadhaan beekumsaa fi waalta'iinsa humnoomsee kaayyoomsa. Kunis fayyaa hawaasummaa, qaroomina, aadaa fi duudhaa safuu, nagaa fi dhugaa akkasumas walqixxummaa haqaan faayameen dhalli namaa akka waliin jiraatu taasisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Galmoota haala kanaan ijaaraman keessaa tokko kan ta'e giddugala bahaa wiirtuu Shawaa Bahaa koonyaa hordoftoota amantii waaqeffannaa Adaamatti kan argamu galma Daabee Aartuuti. Galmi Daabee Aartuu dhaloota lafaa dhufaa eenyummaa ofii baranii wal barsiisaniin waxabajjii 5 bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Adaamaa bokkuu 5tti hundaa'e. Jalqabbiin galma Daabee Aartuu 2008 akka lakkoofsa biyya kanaatti 2008 waxabajjii guyyaa 5 bara 2008 waxabajjii 5 akkaataa qajeelfama dhaabbataatti socho'uu jalqabne. Yommuu hundaa'us adeemsa gurmii beekamtii qaama seerummaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa irraa ittiin argate akkasumas qooda hawaasa naannichaa hundeessitoonni koreelee fi miseensonni yeroo sanii akkanatti ibsu. Beekamtii qaama seerummaa argate akka galmaatitti koriilee barbaachisaa ta'u guuttateetoo qajeelfama galmaatiin deemuu eegalee. Namootni jiraatan asii galma kiyyatti waaqeffadhaa, galma kiyyatti sagantaa gaggeeffadhaa jechuudhaan galma dhuunfaadhaan nu kennan jechuudha. Baay'ee galatanurraa qabu. Akkuma beekamu yeroo sanitti fedhiin keenya galmoota babal'isuudha malee xiyyeeffannoo hubannoo galmootaa kennuu xiqqaadha jechuudha. Maaliif galmoota baay'ee hin qabnu dhaabbanni reefu hundeeffame socho'aa jira jechuudha. Burjaajiin sababa sagantaa alagaatiin yeroo dheeraaf akka maraamartoo sammuutti bifa hurriitiin maramee jiraatus kanneen dhugaan iftee fi amaleedhaan deebi'ee ijaaramuu galma warra abbaa Oromoo kana tumsan hawaasa keessa inuma jiru. Nutiin kun ilmaan isaaniiti. Ilmaan isaanii kun akka dhaqnee walitti qabamnee waan kana gootuuf fedhii nama hundaa hin turre. Namoonni tokko tokko manguddoonni beekumsa qaqqaban waan kun waan Oromooti jabaadhaa namoonni jedhanii nu jajjabeessanis ni jiru. Jiraattonni asii ijoollee teenya sagantaan kun keenya guyyaa eeggana malee jechuudhaan manguddoonni naannoo kana keessatti ganda kana keessatti beekaman ofitti nu qabaa turanii jechuudha. Galmi hundeeffame iddoon rakkinni miseensota keenya irra hin geenye ganda kanaa jechuudha. Namatu namarraa dhalata. Galmi warra abbaa Oromoo tokkos galmuma akkasii kan biraa horata. Akkuma caasaa dhaabbataatittuu galmi tokko galmarraa hundaa'a. Kaayyoo guddicha dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kan ta'e barnoonni of ta'uu dhaloota wal jala yaa'uu mirkaneessuuf jaalala dhugaa dhalootummaa gabbisuu keessatti sochiin galmi Daabee Aartuu taasisee yommuu ibsamu. Jijjiiramni silaa barnoota amantii yookaan waaqeffannaa yookaan of ta'uu kanaatiin argame baay'ee guddaadha jechuudha waan silaa jechaan ibsuudhaaf illee jechi nama hin geenye maal jennee gaallee haalli silaa dur osoo silaa barnoota amantii kanaa sun argatanii dura yookaan barnoota of ta'uu kan argatanii dura nuyin kun hawaasa keenya kana keessatti ilaalchi nuyin kun qabnu hawaasni kun illee ilaalchi nuyin nu qabu ilaalcha silaa gadi bu'aa kan gadi aanadha. Ergaa immoo barnoota amantii kanaa barannee waa'ee of ta'uu waa'ee silaa dhugaa sagantaa warra keenya kana barachuu eegallee hawaasni keenya illee ilaalchi silaa isaan nu qabaachaa jiran ilaalcha silaa baay'ee bareedaa fi tolaadha. Nuyin kun illee immoo barnoota kana qooda qabaa jechuun nuyi kana akka silaa hawaasni ilaalcha tolaa fi ilaalcha bareedaa nu qabaataniif bu'urri barnootichi amantii kanaa dhugaa fi haqa kan leellistu waan ta'eef jechuudha. Saniif nuyin kun illee sanumarra dhaabbachuudhaan akka silaa barnoonni yookaan qajeelfamni sagantaa keenyaa jedhu kanatti jiraachuudhaan ilaalchi hawaasa keenyaa akka silaa nuyi kana qaban jijjiiramu
taasisee jira jechuudha. Naamusaan haa ta'u, beekumsaan haa ta'u, safuuf sabeeffannaadhaan haa ta'u akka sila waliigalaatti jireenya hawaasummaa hawaasni tokko akka hawaasatti qabu qabaachuudhaafi kan sila daandii sirriitti yookaan daandii silaa barbaachisaatti nu akeeke barnoota of ta'uu kana jechaadha akka waliigalaatti. Gama kaan immoo guddinaa fi babal'ina amantii waaqeffannaatiif miseensota of ta'an daran urachuudhaan barsiisuu, jijjiirama amalaa kan dhaloota of ta'ee fiduu fi kan kana fakkaatan bu'aalee sochii galmi kun taasisuun mul'isedha. Barnoota galmatti baran hojiitti agarsiisuun eenyummaa waaqeffattootaati. Akkuma beekamu barnoonni warra abbaa Oromoo barnoota dhaloota kana ijaaree dhaloota kana sammuu isaa qaree dhaloonni kun akka of baru akka waan isaa baruu fi akkasuma waan isaa beeketilleen akka waan isaatiin jiraatu barnoota barsiisudha waan ta'eef barnoonni kun immoo barnoota bu'uurri isaa dhugaa ta'e waan ta'eef yeroo ammaatti dhaloota kanarratti jijjiirama sammuu dhaloota dhugaa beeku dhaloota waan isaa beekee dhaloota obsa walii qabu dhaloota waliin bobba'ee galu dhaloota nagaa waan uumeef yeroo ammaatti namoonni alaatilleen dhaloota amantii waaqeffannaa hordofan kana fakkeenya godhachuudhaan yeroo ammaa bakka Oromoon jiru kamittuu barnoonni amantii waaqeffannaa haalan babal'achaa jira jechuudha. Galmi Daabee Aartuu walitti dhufeenya dhalootaa cimsuudhaan hariiroo ayyaana waliin kabajachuu, walgahii idilee walitti dhufuun gaggeeffachuu, gumaata waliif taasisuu, ayyaantummaa fi jaalala tokkummaa gabbisuu keessatti hojii gurguddoo hojjeteera. Akka fakkeenyatti galmoonni naannoo magaalaa Adaamaatti jiraatan akka Kurfaa Maatii, Burqaa Kurfaa, Adda Jaboo, akkasuma Malkaa Saafaa, Asii Malkaa Ofii, Tulluu Addulaalaa galmoota hedduu jechaadha. Galmoota koonyaa kana jalatti argaman guutuudhaan walitti ni dhufaa jechaadha. Galmi kun teessoo waajjira hordoftoota amantii waaqeffannaa godina Shawaa Bahaa ta'uudhaanis tajaajila kennaa jira. Galmi inni akka teessootti dhimma bahaa ture galmuma Daabee Aartuu otoo inni galma mataa isaa kana hin ijaarratin dura keessa jiraachaa ture san keessatti inni illee waajjira fudhatee dhimma bahaa ture jechuudha. Galmi Daabee Aartuu sochii deebi'ee ijaaramuu jaarmaya amantii waaqeffannaatiif ga'ee guddaa baateera. Keessumattuu sadarkaa wiirtuu Shawaa Bahaatiif teessuma waajjiraa ta'ee tajaajiluutiin bu'aa argamee gaggeessitoonni dhaabbatichaa akkanatti himu. Waajjirri sadarkaa wiirtuus haa ta'u sadarkaa koonyaalee sadarkaa caasaa dhaabbataa hundaa'u iddoo galmi amantii waaqeffannaa jirutti ta'uun dirqama waan ta'uuf hanga san eeggannee galmi Daabee Aartuu rakkoo dhuunfaa isaanii akka galmaatitti qaban qofa keessaa kan ba'an osoo hin ta'in wiirtuu kanallee rakkoo keessaa galma baase jechuudha. Hanga ammaa kanatti illee bal'inni wiirtuu Shawaa Bahaa sochii gaariirra jira. Sochii kanaan immoo waajjira mataa isaa kan kutaa lama qabu hanga humna isaatiin bareedaa kan ta'e ijaarratee kennaarraa illee ba'ee jira. Qaamni kennaadhaan galma Daabee Aartuutiif kennaa turellee kan nuuf kennellee miseensa galmaa guddaa galateeffannaa. Nama galataa jechuudha seenaa keessatti illee. Ammaaf immoo wiirtuu Shawaa Bahaa koonyaalee 9. Koonyaa sadarkaa aanaatti jiru koonyaa 9 galmoota 115 caasaa koonyaalee 9 kana jalatti kan hoogganu galmoota 115 qaba. Galmoonni kunillee ga'umsa fi ciccimina gaarii qabu. Galma Daabee Aartuu irraa muuxannoo dhaloonni qoodachuu qabu yommuu dhaaman ga'umsa isaanii kan ammoo daran dabalachuudhaaf illee immoo muuxannoo akka gaariitti galma hunda keenyaaf bareeda yookaan immoo qorqalbii keenya miidhagsee akka galma kanaatti muuxannoo fudhatanii galmoota gurguddaa kanaa olii inni ijaaran abdii jiru qabna. Erga galma mataa isaa ijaarratee fakkeenyummaan inni galmoota birootiif illee qabu fakkeenyummaa gaarii akka ta'e asirraa argaa ture jechuudha akka waliigalaatti. Keessumattuu sammuu dhalootaa beekumsaa fi dhugaa haqa saba ofiin ijaaruun hojii cimaa ta'us galmi Daabee Aartuu dhaloota ijaaree galmas waan ijaareef waan irraa barru qabna. Miseensota galma Daabee Aartuu jajjaboo ta'uudhaan galma kana akka silaa nuyin kun ijaarrannu erga silaa qaama mootummaa gaafachuudhaan lafa kanallee dhabne miseensonni keenya humna isaaniitiin barnoota silaa galmatti barataniini wanni kun akka silaa uummata Oromoo ijaaru nuyillee sammuu keenya kana akka silaa jijjiiree amala gaarii qabaannu godhe waan ta'eef cichoominaan nuyin kun akka galma kana ijaaru kaka'umsa nu ta'uudhaan hirmaannaa hawaasaa dabalachuudhaan akka silaa galmi kun ijaaramee sadarkaa kana gahu ta'ee jechuudha. Hawaasni keenyallee horii qabu akkasummoo diinagdee qabu akka silaa nutti qusachuu hin dandeenye akka keenya beekuudhaan namoota silaa amala gaarii qaban warra silaa sammuun bal'aa yaaduu danda'an sirriitti jedheetoni
akka silaa nuyin kun itti jirru waan beekuu fi waan kanallee yoo gaafannu nuu qoodanii jechuudha diinagdee irraa qabaniin amma silaa sadarkaa silaa irra jiru kanarratti akka silaa nuyin kun guddannee amma geenyu kana hirmaannaan hawaasatii fi miseensonni keenya godhan baay'ee bareedaa jechuudha. Isaan illee carraa kanaan galateeffachuun barbaada jechuudha. Galmi kun tajaajila amantii kennaa kan ture kiraa tokko malee hanga gaafa ijaaramuutti kennaa miseensonni galmaa kennan keessatti ture. Dhaloota gumaata kana taasisan seenan daawwitii galataa fi eebbatiin yeroo hundumaa yaadata. Haa ta'u malee iddoo ijaarsa galma amantii waaqeffannaa fi tajaajila wujubaa yookaan iddoo awwaalchaaf ooluu argachuuf adeemsa seera biyyattii hordofuun iyyannoo waggoota dheeraaf galmoonni amantii waaqeffannaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti godhan qaama deebiin irraa eegamurraa deebii dhabuun yeroo hedduu waajjirichatti deddeebi'urraa kan hafe firii hin argamsiifne. Galma kana hundeessuudhaaf bu'aa bahii hedduu ture. Silaa akkuma beekamu akka dhaabbataatti galmoonni dhaabbata jala jiran dursa galmootan dhaabbata. Galmootatu galma tokko dhaaba. Waa'ee galma Daabee Aartuu wanni irraa beeknu jalqaba hundeeffama galmichaati irraa kaasee quba qabna. Akka inni itti hundaa'ellee turtiin inni itti hundaa'ellee magaalaa Adaamaa keessatti dheertuudha jechuudha. Naannoo waggaa 6 galma magaalaa kana keessatti hundaa'ee ture. Turtii kana keessa immoo naannoo waggaa 5 hanga 6tti dhiyaatuuf kennaadhaan galma nama dhuunfaa keessa ture. Bara kana immoo galma dhuunfaa ofii lafaa bitachuu irra ga'ee galma dhuunfaa isaanii immoo guddaas ijaarratee jechuudha galmi kun. Kanaaf turtii kana keessatti rakkooleen magaalaa kana keessatti lafa argachuudhaaf karaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti illee gaafachuudhaaf godhan bal'aa ture. Hin milkoofne bu'aa ce'ee hedduu ture. Haa ta'u karaa saniin warri bulchiinsa magaalichaa waan isaan hin hubatinii fi qaama isaan hin hubatin kana dhiibbaa itti godhuurra yaa'anii miseensumtii fi deeggartootumti miseensa naannoo galmichaa hawaasni jechuudha. Deeggarsa gochuudhaan lafa dhuunfaa fi bitate. Waajjirri bulchiinsa lafa magaalaa Adaamaa iddoo lafaa kana nuun kennine. Iddoon lafaa galmaa kuni miseensota galmaatitu fi deeggarsa hawaasatiin kan bitame. Bu'aa ce'in yookaan immoo bu'aa ba'iin nuti lafa kallattii mootummaatiin akka tolaan nu kennamuuf gaafii yeroo dheeraa ture erga hundoofne naannoo bara 2010 akka lakkoofsa biyya kanaatti erga eegallee naannoo waggaa 2-3 hanga humnaa olii deemne turre amma uumonutu biraa hafe waan kanallee haala mijeeffatee dadhabbii qaba waajjiratti deddeebi'anii nama dubbisuuni. Hawaasa jiraataa toorichaa keessaa immoo namni bifa kennaatiin iddoo ijaarsa galma Daabee Aartuuf kennanii turanis ni jiru. Gama galma Daabee Aartuutiin miseensonni galmichaa mari'atanii iddoo tajaajila ijaarsa galmaatiif oolu erga bitanii booda gatii barbaachisu kaffaluun tumsa dhalootaa itti gaafachuun galma kana fakkaatu ijaaranii yeroo ammaa iddoo mataa isaa danda'etti sagantaa amantii gaggeessaa jiru. Guyyaa hundeeffama galmichaarraa kaasee hanga xumura ijaarsa isaatti kanneen waan danda'aniin tumsan hundumaanuu hin dhabinaa biraan dhabaminaa jenna. Galma kana gadi dhaabuudhaaf yookaan ijaaruudhaaf tokkoffaa irratti miseensa galma kanaatii fi hojii gaggeessitoota galma kanaatiin yaadni kun ka'ee ture. Yaada kee kana immoo gama hojiitti kan baase hojii gaggeessitoota galma kanaati. San duratti wanni gargaarsa jennee kan hin jiru jechuudha. Miseensotuma galma kanaa yookaan hojii gaggeessitoota galma kanaati jechaadha. Isaanirraa ka'uudhaan gama hawaasaatti yookaan gargaarsa hawaasatiin haga amma ilaalaa jiru kana ga'e jechuudha. Bu'aalee galmichi buuse keessaa kan biraa dargaggoonni kaa'imaa kaleessaa kanneen barattoota sagantaa warra abbaa Oromoo turan har'a gaggeessitoota sadarkaa adda addaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa irratti ramadamuun tajaajilaa jiru. Ilaalchi waaqeffattoonni galii diinagdee irratti qaban kan dhalootichi milkaa'ina kaayyoo sagantaa jaarmiyaa dhalootichaaf oolchuu akka ta'e ibsu. Barnootuma silaa sagantaa kanaa amanticha kanaa babal'isuudhaaf jechuudha. Galma babal'isuudhaaf galma ijaaruudhaaf dhaloota ijaaruudhaaf waan ta'eef waanuma silaa waan sana ittiin namni gaafa silaa bobbaatu jira. Nama silaa bobbaa namoota bira dhaqasanii miila itti godhu yookaan ergannaa itti godhattee too namoonni bakka dhaqasanitti akka silaa barnoota kana barsiisanii fi malee dhaabbata faayinaansii yookaan kutaa faayinaansii jedhamee amma sadarkaa silaa jaarmiyaa kanatti hoggaa jiraatu dhaabbata silaa faayinaansiitii miti jechuudha. Of duratti guddinaa fi babal'ina amantii waaqeffannaa cimsuudhaan sagantaa dhalootaa beekumsa of ta'uutiin ijaaranii of danda'anii jiraachuuf waan irraa eegamu kamiyyuu akka qooda isaanii baatan
sabni sagantaadhaan kufee sagantaadhumaan lafaa ka'a waan ta'eef itti gaafatamummaa dhalootaa baannee akka galmaan geenyu jechuun dhaamu gameeyyiin miseensota galma Daabee Aartuu. Dhumarratti wanti hafeedhu hawaasni kunis dhaamsan isaaf dhaamu wanti kun waan Oromdurii waan calqabaa sagantaa irraa kufe ta'uu baree kara sagantaa ofiitti deebi'u wanti ijoolleen xixiqqaan kunii fi wanni nu itti jirru waan uummata kana ijaaruuti waan ta'eef hawaasni kun kara fuula warra ofii fuula deeffatee sagantaa ofiitirra dhaabbatee hirkannoo tokko malee waan ofii kanatti deebi'ee akkaataa qajeelfama warra isaatiin wal bobbaasee wal galchuu qaba. Ta'uu baannaan namni sagantaa ofii fi qajeelfama mataa ofii hin qabaanne yeroo hundaa eeggataa ta'a. Eeggataa kan taane uummanni kun of danda'a ta'uudhaaf of ta'ee wal ta'uu qabaata. Yaanni ani qabu akka dhaamsatitti miseensonni silaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa galmoota keessa jiranii fi akkasumas silaa sadarkaa koree dhaabbataa haga koonyaa jiran hojii isaanii hojii of ta'uu of taasisee wal taasisee abbaa waan ofii taasisa waan ta'eef karaan biraan jiru karuma karaa kanaan akka itti fufan akkasuma hawaasa keenyaafillee karaan kun karaa dhugaa karaa sirrii silaa Oromoon bakka irraa kuferra karaa itti silaa waan isaatitti deebi'u waan ta'eef akka waliigalaatti miseensonni galma keenyaatillee warroota shanyii jedhaman warra dura dhaabbata kana yookaan galma kana gadi dhaabuudha takka jedhee eegale waan ta'eef warri kun wareegamni isaan kaffaluu qabanii barnootuma baratan kana xuma jedhame saniin dhugaa kana baranii akka ittiin jiraatan jireenya sanirraa namni waa fudhata waan ta'eef dubbii irraa miti haasaa irraa miti barnootuma san akka gochatti hiikanidha jechaadha dhaamsin lafa kaa'u. Namuu sagantaa silaa qabu kanatti akka cimu jechuudha. Furmaanni sagantaa kana akka ta'e itti amananii beekanii hawaasni naannoollee gara galmaa dhufanii barnoota galmaa fudhatanii akka silaa warra galmaa kana hubatanii toonii wal jabeessanii ittiin deeman dhaamsan qabaa jechuudha. Kana dhaga'uudhaan akka silaa hirmaannaa galmatti godhanii waan silaa galma keessa jirullee dhufanii toonii baranii akka silaa barsiisanii isaanii jedha jechuudha. Maayirrattis barnoonni of ta'uu fi wal ta'uutiin dhugaa fudhannee jijjiiramnee lammii namummaa qabu kan fakkeenyummaa isaa dhalootaaf daandii ta'e akka horannu dhaamna. Miseensonni galma Daabee Aartuu galma hawaasa naannoo kanaatti hirmaachisanii ijaaranii jiru. Galma ijaaran jechuun kaayyoo dhaabbataa galmaan gahan jechuu miti. Wanni baay'ee wanni gurguddaan nu hafee waan ta'eef galma kana kan ijaarree dhaabbataa fi galmi kun galma dhaabbataati. Borullee galma ijaaru itti fufuu akka qabnu beekuu danda'u qabudha. Maaliif galma kiraa hin qabnu amma abboo baasiin nurraa bu'ee kanaafuu hin teenya wanni jedhamu hin jiru. Galmi kunis galma dhaabbataati. Galma biraatis galma dhaabbataa ijaarsi itti fufaa jechuudha. Kanarraa darbee kanumaa olitti hawaasa keenya sagantaa alagaatiin burjaaja'ee sagantaa alagaatiin waan hedduu hojjetu kana naamusa waaqeffataarraa eegamu tokkoon akkamitti hawaasa kanatti gabbaanee hawaasa kana wajjin jiraachuu dandeenya kan jedhu san sirriitti xiyyeeffannoo gochuu danda'uu qabu. Inni biraa hawaasni naannoo keenyatti illee uummatumti Oromoodha. Waan namni isaan jedhee isa arrabsu of arrabsuurra warri kun maal qabaa jedhee osoo galma isatti dhiyoo jirutti dhaqee waanuma inni qabu beekee waan inni qabu san jibbinsa isaa yookaan hanqina sagantaa sun qaburraa osoo qeeqee bareeda jechuudha. Tole egaa rakkoowwan baay'een jiraachuusaa irraa haasaa turre miseensonni irra dubbachaa turan. Garuu rakkoowwan san guutuu isaanii furuudhaaf galma mataa isaanii ijaarratanii haala kana fakkaatuun baay'ee bareechisanii hojjetatanii jiru jechuudha. Galma Daabee Aartuuti galmi kuni galma mataa isaanii miseensonni galmichaa ijaarratanii haala kanaan babbareechifatanii jiru. Cinaa kanarraan waajjiraaleen galmaa akkasumas waajjirri wiirtuu Shawaa Bahaa ijaaramee jira. Isas akkuma arginu kanatti tolchatanii ijaarratanii rakkoo isaanii kan kanaan dura ture san fudhatanii jiru jechuudha. Tole akkuma argitan gaa miseensonni galma Daabee Aartuu akkasumas gaggeessitoonni koreeleen hanga dhaabbataatti jiran yaada isaanii akka kana fakkaatutti nu kennanii jiru. Qophiin keenyas kana fakkaataa jechuudha. Qophii keenya kana qopheessee kan isin dhiyeesse Handeebii Lataatii kaameraadhaan kan nufaana ture Galaanaa Abbee akkasumas gargaaraan kaameraa Yoomiif Tafarraati. Daayirektiingiidhaan yookaan immoo sagantaa kana qaqqajeelchuudhaan kan nu waliin ture immoo Daadii Damiseeti. Ogummaa garaagaraa to'achuudhaan kan nufaana ture Girmaa Nuguseeti. Waan daawwattaniif galata guddaa qabdu. Subscribe gochuun dagatina. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa. Akka immoo viidiyoo biraa argattaniif subscribe qofa godhanii dhiisina. Mallattoo bilbilaa on godhaa. Galatooma.